kana booda waa'ee hojii yoo na gaafatte ilkaan kee sibiilaan hiite kana siif hin jigsa. Kanaafuu dhimma Salamoon kanaan darbina jechuudha. Waa'ee adamsuu beektaa? Natti mi beektaa? Lakkiin beeku. Masaafinta akkasitti miti kan hojjetu. Gaafa ajaajni isaa isaaf qaqqabu sana booda kaffala. Tolee maal wayyaree? Moo Salamoon kan hojii keenyaadha. Rakkinni inni guddaan immoo isadha. Kanaaf amma furmaata isaa haasa'uu qabna. Gaashee xiqqoo yaadu nurra jira. Amma yerootti yaadnu tokko illee hin qabnu daliina. Dhiisuu yookaan hojjechuutu nurra jiraata. Kanaan dura konkolaataa tokko saamuufiyyuu dursine karoora baasna bargaashee. Waan ariitii ta'e kanan rakkoo biraa keessa kan seenne jedheeni. Gurgurtaa konkolaataa irratti xiyyeeffannee hoo? Jechuun otoo qorannoo baay'een godhin konkolaatota baay'ee iddoo tokkotti achitti qofa argachuu dandeenya. Kun yaada gaarii natti fakkaata. Kanarraan haadha ijoollee afurii taatee isayyuu dubartii abbaan manaa ishii jalaa du'e taatee jireenya akkamitti ulfaataa akka ta'e tilmaamuun sin dhibu. Kanaafi kan nu wajjin hojjechuu qabdu. Qarshii argattuun immoo waan tokko gochuu akka dandeessu nan amana. Hojiin isaa maalinni? Lakkoofsa gabatee konkolaatota dhaabbatan 7 tokkoof nu ergisuu dandeessaa?